egaa duryoonni kaleessa abbaa keenya reeban murtoon itti murtaa'uu dhagahame jira. Abbaa nama maraa akka nama kowaasii dhahuutti akka nama kowaasii taphatuutti ol utaaltee mataa keessa gadi dhoyte toyannoo seeraa jala oolaniitii jiran marti isaaniitu kuni gammachuu jaarsa maanguddaa akkas reeban tokkoffaa biyya maqaa balleessu murtoon isaanii mee ilmaama maal ta'uu qaba sila maal godha abbaa qofaa miti nama biyya ifaajaatiin ture namni hattuu jedhemaaf namni fiigeetiin akkasitti nama dhahuun salphinna wallahi Polisa magaalaa Roobee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya gaa qophiin nuti qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Qophiin keenya har'aa dheengadda gaa sooshaal miidiyaa irratti ajandaa wanti ta'ee jiru ogeessa fayyaa kanaa Waaqoo nama jedhamu dhalataadhuma Baalee Roobeetii karaa dalloo mannaarraa osoo gara Roobeetti dhufee jechuudha waraqaa soorama isaa fudhachuudhaaf yeroo turetti duriyyootaan reebame jechuudha. Duriyyeen reebde jechuudha. Jara nagaa biyya keenya keessatti wanti ta'aa jiru kuni waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kun kan miidiyaan argee kaameraan arge malee kan miidhamaa jiru kumaatama jira yawwana. Ijoolleen keenya baadiyyaa namni guddii gannoonni shamarri magaalaa keessatti zarafamaa jiran saamamaa jiran kan isaanii harkaa fuudhanii kaanii sobanii hattuu jedhanii tuman jechuudha. Amma kana sila kaameraan arguu dhabee yookaan miidiyaa irra gaddifamuu dhabee mootummaan hudattaa ittiin qabuun siin jedhaa baar. Maa yeroo sanatti poolisiin naannoo sana dhabame in soban miidiyaa irra gadhiifameef iyyite jechuudha agartee. Silaa dhiira taate aangoo qabaatte silaa beekumsa qabaatte silaa dandeettii aggansaa qabaatte yeroo sana utuu balaan kun hin argamin dura to'annaa seeraa jira galchiti. Amma kana kan to'ate ijoollee duriyyee kana miidiyaadha malee mootummaa miti mootummaan hin jiru already biyyattii keessa jechuudha bara. Naaf kolcha warra mootummaa federaalaa jechuu jiraachuu mala garuu mootummaan akka sadarkaatti hin jiru jechuudha. Mootummaan hin jiru nama agarsiisa jechuudha. Sigalee. Marti isaanii seera jala ooluudhaaf jaarsa waggaa 41 fi ji'a takka hawaasa tajaajile sanuu meedisiiniidhaan dhimma fayyaatiin wal qabatee kan tajaajilaa ture qeellam wallaggaa tajaajile roobeet tajaajile raayituu tajaajile kana hunda kabajaa dhabee duriyyeen magaalaa keessaa xafa jechuudha. Dhaquudhaaf ganama sa'aatii tokkotti jechaadha guyyaa sanuu afaan jarri isaanii afaan biraatiin sigalee biyya isaanii irratti hamtaa moobaayiliin jedhee fuula keessa nadhee booda gisee maali jedhee nuyi hattuulee baay'ee jedhee biyya guutuunnatti dachee tume. Asirratti wanti jedhu keessaa kan dura isaan tume isaan dhawe miliqee ture. Qabamee jiran illee oduu gammachiisaa edda qabame Adaamaatti kunoo inni kun jechuudha kan dura dhahee jechuudha isaa kana jechuudha na'alatullah aleek mee maaltu isaan mala duriyyoota kanaan bozonoota kanaan mee maaltu mala akka keessanii wallahi silaanaa danda'ame jara akkasumatti jedhu nama duratti tumanii booskiidhaan qaxaqatanii kaanii murtoo seeraatti murteessuudha. Biyya seerri jiru keessatti amma fakkeenyaaf bar biyyi fokkifte bar naannoo sana poolisiin hin jiru bar amma silaa namtichi kun dhaqee poolisii wajji mate rakkoon qabu deemee moyyadhaan malee waan kan jedhuun agartee haala ummanni kun ummanni mootummaa jedhaniin kun dhimma ummataarra of tuttuulummaa heddumaata amma silaa wanni kun silaa miidiyaa irra gadhiifamuu dide wallahi namni dubbatu hin jiru silaa waajjira abbaa langaa dhaqee himate namni waa jedhu hin jiru dhimma miidiyaa irra gadhiifamee fokkos ta'e jechuudha. Agala tooman miidiyaa gochisin gochitan gocha gaariidha gocha nama gammachiisuudha. Sagalee taatanii mootummaa itti kaaftanii duriyyoota kana hiisisuudhaan alatti gargaarsa abbaa keenya kanaaf godhaa jirtan baankii Awwaashiin hangafee dargaggoonni keenya biyyoota garaagaraa jirtan gargaaraa jirtan keessaa baankiin Awwaash birrii 500,000 arjoomeefii jira. Amazing baay'ee takka nama gammachiisa. Abbaa keenya kana abbaa nama hundaati keessattuu barsiisaaniif doktorri kabajamuu qaba bakka kana hundatti jalaa ol ka'uu qabda. Hay maali si wallaanee du'a keessaa si fayyisee si barsiisee jaamummaa keessaa gara iftinaatti si baasee bara doktorri kabajamuu qaba of course yaa miidhamuu illee hin qabu reebamuu dhiisii makiinaa dura yeroo inni dhufe jalaa ol kaanii teessisuu qaban bakka inni dhaqetti tajaajila hawaasaati bar
biyyoota guddatan kana keessatti amma fakkeenyaaf biyyattu akka faranjii dhiisa biyyuma Saawudii kana keessatti namoota tajaajila hawaasummaa hojjetu kan nama poolisii fa'aa loltuu biyyaa fa'aa doktora fa'aa gidee argan shukran jaziilan jedhanii hojii ol kaanii tajaajila nu kennite kanaaf galatoomii jedhu jechuudha. Keenya garuu boskiidhaan rukuta jechuudha jazbaan. Amma kun duriyyeen kun yeroo kaanis bar ofumaaf saama bar saamicha irratti ofumaaf hundaa saamicha ofumaaf gaggeessa yeroo kaan garuu qotee bulaa yookaan baadiyyaa kan doktora tumee kun qotee bulaa yeewwan bar hin qircitaa jira ajjeesaa jira bar dhumaa jirti qotee bulaan yeewwan bakka hundatti qotee bulaan amma reebamaa jirti jechuudha gartee. Hattuu yoo ta'e jarriyyuu kan hoggaa meeqa qotee bulaadhaa fi wallaalaa baadiyyaadhaa dhufee bunaa fi midhaan qabu hoolaa qabu busaayee qabu gurguratee saamamaa jiru. Jarriyyuu gisee qabaman seeraa dhiyeessanii seerri guyyaa 2-3 hidhee gadhiisa. Akkamitti nama baadiyyaadhaa dhufee hattuu jedhanii shakkiidhaan akkasitti tumanii utuu kiisatti akkas gisee tara keessa argamtu namni qabeetuma seeraa si kenna jechuudha. Silaa hattuun tumamte duriyyee magaalaa keessaa qaata dhumte namni hin tumu rakkatee hate jedhaa harkarra qabaa mana hidhaa geessaa dhaqee achi ta'ee nyaataa bahaa jechuudha. Garuu ati leebaan shakkiidhaan hamtaa silkeen jettee doktora akkasitti jaga sadhoita jechuudha. You know? Amma as keessatti wanni isiniin jedhu tootamuun jaraa baay'ee takka gaariidha. Murtoon jara kanaan malu waggaa 6 hanga waggaa takkaaf 6 fakkeenyaaf nama 7 miti. Kan dura dhehe sun hanga waggaa 6 hidhamuu qaba. Waggaa 6 gad hidhamuu qaba. Kan itti aanus akkasumatti hidhaan jara kanaa waggaa 2 gad ta'uu qabu. Waggaa takkaa gad ta'uu qabu. Waggaa takkaa hanga waggaa 6 jedduu ta'uu qabu. Never ever. Wallahi amma nama kana silaa ija keessa dhahee ija jaamse doktora nama agartuu namaa ta'ee waggaa 40 takka hawaasa tajaajile ija dhahee ija jaamse jechuun kun fokkuu biyyattiiti. Biyyi doktora dhoyitu biyyi barsiisaa dhoyitu akkamitti guddatti akkamitti karaa fuulduraa deemti akkamitti biyyattii keessatti sabdaneessummaan seeraa ifa ta'a. Doktorummaa dhiisi barsiisummaa dhiisi hojjetaa mootummaa ta'uu dhiisi maanguddoon harrii qabdu akkamitti hin kabajamne biyyattii keessatti akkamitti jala kaameen teessifamne ta'uu qaba kun dirqama. Si galee you know listen to me na dhagaa ilaal wanti jechuun jiru ammaani namni namummaa isaatiin kabajamuu qabaan jedha bar hattuun humti reebaminiin jedha bar seeratti dhiyeeffamtu biyya seera jira mootummaa jira yoo dhugaa jiraate seerri moo seerri isinii wajjin jira. Amma fakkeenyaaf warroonni magaalaa haala magaalaa eegan biyyi kun duriyyeedhuma marfamtee jirti bar rabbiin silaa sooshaal miidiyaa kaameeraa wayii kana nuu fiduudha baate jaarsi kun tumamee tuma gala jechuu bar